Ashama harka fuunee kabajamtoota furdatoota keenya har'aan tan ammoo geemii taphachuudhaan dhuguma hojiin onlaayinii ni jira kan jedhu yeroo baay'ee koomentii na barreessa turtanii eeyyan geema taphachuudhaan onlaayiniidhaan maallaqa eerni gochuun akka danda'amu har'aa qabataman kan isinitti argisiisu ta'a viidiyoo tan hanga xumuraatti daawwadhaan isiniin jedha chaanala kiyya sabiskiraayib gochuun eegala kanaaf aappii kana eessarraa akka argattan haala kamiin akka fayyadamuu dandeettanidha kanneen amma isinitti argisiisu aappicha asuma diskiripshin booksii keessa isiniif kaayaa yoo ta'u baate immoo teelegiraam chaanala kiyyarran isiniif kaya jechaadha. Kanaaf aappichi isaa amma asitti argitan kana Gameslay jedhama. Aappichi dhibbaan dhibbatti kan kafaluudha jechaadha. Wajjin kan yaallu ta'a withdraw gochaa ilaaluu ni dandeenya. Isa kana al takka kilik irratti gootanii ni bantu jechuudha. Kuno aappichi yeroo jalqabaaf yoo bantan isa kana fakkaata. Play games earn rewards jedha. Kana dura kan kafale jechuudha. Doolaara meeqa akka ta'e asirratti ni argisiisa. Namoota fayyadaman galmaa'uudhaan maal akka argachuu dandeessu kan agarsiisu ta'a jechuudha. Geemiiwwan asirra jiran baay'ina geemiiwwan ni agarsiisa jechaadha. Akkasuma immoo riwaardii kana dura kafalame ni agarsiisa. Biyyoota 144 keessatti kan dalaguudha jechuudha pilaatfoormiin kun yookiin immoo weebsaayitiin kun jechaadha. Kanaaf isin calqaba geemii kana taphachuudhaaf wanni isin gootan galmaa'uudha qabdan jechaadha. Iddoo saayinaappiitu tana dhuftaniiti kilik irratti godhattu al takka sana booda haala kanaan isinii dhifa. Join Gameslay jedha. Create your account and start gaming jedha. Kanaaf imeelii keessan galchitanii anamma akkana gadi suqeete jechaadha. Kana bira darbeeti Google kiyyaan banadha jechuudha. Google ka jettu jirti kunoo gara akkana gadi deemtan isii irratti al tokko ni dhooftu. Kanaaf kaama filannoo naaf fideeti jira jechaadha. Kanneen keessaa anamma kan barbaade irratti dhadhaa anamma isa kana irratti kilikaa godhadhu. Akkaawuntii kiyya banachaati jira waan ta'eef jechaadha. Sana booda kontiinuun jedhaan iddoo kana dhufe. Haaluma arma dura ittiin banataa turtaniin karaalee akkaawuntii yeroo baay'ee yeroo bantan jechaadha. Gmail akkaawuntii keessanii wal qabsiistu jechuudha. Haala argitan kanaan maqaan kiyya akkuma argitan Zaak jedha asitti. Kanaaf banadheeti jira baalaansiin kiyya duwwaa membersist since August 12 jedha. Guyyaa har'aa August 12dhaan yeroo nani viidiyoo kana riikard isiniin gochaatii jiru jechaadha. Kan arma dura hojjedhanii jira ni garuu calqaba irraa haala kamiin akka isin dalaguu dandeettan kan isinitti argisiisu qabadhe isiniif waan dhufeef haala kana isinitti argisiisa jechaadha. Kanaaf haala kanaan amma kan isiniif dhufu baalaansiin keessan duwwaadha. Baafachuudhaaf doolaara 20 gahuudha qabdanii 20 USD or dollar to unlock jedha. Isa kana argachuudhaaf fi baafachuudhaaf doolaara 20 gahuu qabdan jedha. Kanaaf akkana gadi yoo siqtan namoota baafatan kan inni isinitti argisiisu ta'a jechaadha. ID isaanii waliin akkuma argitan doolaara 45 doolaara 64 doolaara 24 kanneen taphatanii baafatan namoonni asitti argitan kun jechuudha. Yuuzarneemii isaanii wajjin doolaara 50 doolaara 136 taphatanii kan isaan baafatanidha. Sanaaf amma isin iddoo geemsi jedhu sanarra dhuftanii jechaadha. Geemiiwwan taphachuudhaaf iddoo kanarratti kilik godhattu jechuudha. Filannoowwan isinii fida. All games jedha. Puzzle runner arcade board hedduudha kanas keessa jiranii isin amma olii kanarratti deeffattu jechaadha. Hunda ni filattu. As keessa jiru hedduudha isaan kanneen keessaa kan barbaadan filattaniitiin kan taphachuudha qabdan. Isa kana taphattanii kan barbaadan geemiiwwan hedduudha. Geemiiwwan 17,000 kanas keessa jiran kan barbaadan taphattaniit irraa eerni gochuu dandeessanii. Inni biraan geemiin inni biraa maal inni geemii isa konkolaataa kana Magic Car jedhama. Aappii geemii kana yeroo bantan haala kanaan isiniif bana. Yeroo bantan haala kana erga isiniif fide isin amma isa Google login ka jettu kanarratti al takka ni dhaattu jecha. Inni kunis akkuma kanneen birooti kan inni isiniif fidu Gmailiiwwan keessan kan bilbila keessan irraa qabdan ni filattu kan barbaadan filattu jechuudha. Anamma filadhume filadheeti jira jechaadha. Imeelii kiyya irratti dha'een jira. Sana booda geemni kun taphattanii jechuudha. Leevalii barbaadamurra yoo ga'e jechuudha. Doolaara 10 yoo geessan akkuma argitan akkaawuntiin keessan isaa kana fakkaata duwwaadha jechaadha. Akkaawuntiin keessan kan amma argitan kun jechaadha. Geemicha kan taphattu kunoo asiin start jettaniiti eegaltu jechuudha. Geema haala kanaan pointiiwwan kan inni isiniif lakkaa'u jechaadha. Pointi isiniif lakkaa'aa haala kanaan isiniif lakkaa'aa jechuudha. Pointiiwwan lakkaa'u kana gara doolaaratti kan isiniif jijjiiru jechuudha. Leevalii 20 yoo goottan doolaara 10 sana baafachuu hin dandeessanii. Geemiiwwan kanneen lamaan taphachuudhaan irni gochuu hin dandeessanii. Yeroo itti aanutti immoo geemiiwwan biraatii walitti kan deebinu ta'a. Borummoo viidiyoo biraa isiniin hojjeta. Viidiyoo gaggabaaboo diraamaa gaggabaaboo
daawwachuudhaan akkamitti maallaqa akka irraa argatan wajjin kan ilaallu ta'a. Pilaatfoormii sana qoradhee isiniif qopheesseetii isiniif dhiyeessee jira. Amma kan isinitti boru kan isiniif gadhiisu ta'a. Hangasiifuu nagaan naa jiraadha.